بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن أجيفتوتك إنك كيريدا. الحمد لله رب العالمين. بقنا جهان جراتن جنة إن شاء الله. بك جرتن ربين سناتيسو أكما بك مكانت أنسو الآن بروم سكينا سينا أبو بكر الصديقي. سينا أبو بكر الصديقي درسي كنا إيقلوا فيه إن شاء الله. invite والقلوا فيه شير وليقلوا إن الرامفتنا إن شاء الله. سينا أبو بكر الصديق الرا كتا سقلفا جرا إن شاء الله تعالى. كتا سقلفا دوبا أبو بكر الصديق أك إني أغرتي أكان نما إباداك أبو نما قيا بري ولولي جانتا سديتني الرايا مموتئ برنee jirra duuba. akka Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu guyyaa borii hulaalee jannataa 8 irraa akka inni yaamamu, akka hulaalee jannataa 8 irraa inni yaamamu barannee jirra duuba. hulaalee jannataa 8 irraa yaamama Abu Bakr Siddiq guyyaa borii insha Allahu ta'ala. duuba wanni akkasi isa godhe maali jennee yoo gadi bu'iinsan laalle, Umar ibn al-Khattab waan jedhe radiyallahu anhu gaafa duula jeeshii agartee cinqiidhaa jedhanii jeeshul usra duula Tabuuk namuu diinaggee isaa baasee kennatee jedhe. nabiin kennadhaa jedhee jennaan yeroo san keessatti abbaa bakrii caaluu qaba jedhee muradhee jedheen. har'a abbaa bakrii caaluu qaba jedhee gara manaa deemee diinaggee kiyya waan qabu bakka lamatti adda qoodee waan bakka tokkoo kennadhee jedhe. Abu Bakri Siddiiq immoo qabeenya isaa irraa guutuu sadaqatee jedhe. guutuu. yaa subhaanallah. yaa abbaa bakrii an homa tokkoon keessatti illee si caaluu hin danda'u jedheen duuba Umar. homa tokko keessatti illee si caaluu hin danda'u jedheen Umar radiyallahu anhu. Abu Bakri Siddiq nama akkanaati yaa obboleewwan akiraadha. Abu Bakri Siddiq nama seenaa akkanaatiin beekamu. haga agartee Umar abbaan bakrii har'a dilaayee malee waan arguu jedhe. nabiin kennani gaafate abbaa bakrii maaluma hambifte warra keetiif jennaan rabbii fi rasuula isaa hambiseefi jedhe. Allahu akbar. Abu Bakr Siddiq arjummaa keessatti waan itti fakkeessan hin qabu duuba. homa tokko ka itti fakkeessan hin qabu duuba. akkana jedhan. akkuma san gaafa tokko nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam sahaabaa isaatiin raggabbahe. nabi Muhammad sahaabaa isaatiin raggabbahe nabiin kenna waan jedhe man asbaha minkum al-yawma sa'iman eenu namni har'a isinirraa soommana qabu. faqaala Abu Bakr radiyallahu anhu ana. abbaan bakrii waan jedhe ana yaa nabii rabbii jedheen deebisaa kenne. man tabi'a minkum al-yawma janaazatan namni har'a janaazaa jala deeme eenu jedhee gaafate nabiin alayhi salaatu wassalaam. abbaan bakrii ana jedhe. Allahu akbar. akkuma san nabiin kennani gaafate faman at'ama minkum al-yawma miskiina namni har'a miskiina nyaachise eenu jedhee gaafate. faqaala Abu Bakrin ana radiyallahu anhu. abbaan bakrii ana jedhe man aada minkum al-yawma mariidan namni har'a isinirraa nama dhibamaa gaafate eenu jedhee gaafate nabiin alayhi salaatu wassalaam. abbaan bakrii radiyallahu anhu rabbi sarraa haa jaalatu ana jedhe duuba. waa meeqa walitti qabate guyyaa tokkocha keessatti yaa obboleewwan kiyya. وميك ولدت كبت. Abu Bakr Siddiq
eennutu har'a isinirraa soommana qaba nabiin kenna jennaan abbaan bakrii ana jedhe eennutu isinirraa har'a janaazaa jala deeme jennaan abbaan bakrii ana jedhe eennutu har'a agartee miskiina nyaachise jennaan abbaan bakrii ana jedhe eennutu isinirraa har'a dhibamaa gaafate jennaan abbaan bakrii ana jedhe waa afranuu lafa kaa'e radiyallaahu anhu wa ardaahu waa afranuu lafa kaa'e Abubakarsiddiiq kana maraan godhee jedhe nabii kennan alayhi salaatu wassalaam nabi Muhammad maal deebiseef nabi Muhammad maal deebiseef majtama'na fi imri'in illaa dakhala aljanna waa walitti hin qabamtu dhiirticha keessatti sifti agartee ka haganaatun jechu wali qabamtee hoo jennaan illaa dakhala aljanna jannata seenu malee jedhe nabiin alayhi salaatu wassalaam dhiirticha keessatti waa walitti hin qabamtu jedhe sifti akkanaa bareedduun tun nama agartee waa sadaqate ta'uun nama miskiina nyaachise ta'uun nama janaaza jala deeme ta'uun nama soommana oole ta'uun guyyaa tokko keessatti nama keessatti walitti hin qabamu walitti qabamee hoo jennaan jannata rabbii seenu malee jedhe nabiin alayhi salaatu wassalaam riwaayaa tana imaamu muslimtuu gabaase kitaaba agartee fadaa'ila sahaabaa keessatti abbaa bakrii yoo jedhan nama akkanaati yaa obboleewwan akkana jedhan akkuma san gaafa tokko manguddittii takka arge umariin ilma khaxaabii manguddittii takka arge umar ibn al-khattaab radiyallahu anhu manguddittii takka argee jennaan umar gargaaruu barbaade waan asirratti si yaadachiisuu barbaadu sheer illee walii godhaa invaayit illee wal godhaa siddiiq buufne imtihaana qopheessuu fedha fatanaa qopheessuu fedha bifa gaafitiin irratti hirmaattan insha Allahu ta'ala viidiyoodhaan asiin duratti dabre seenaa Abubakrii kutaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jettanii jala deemtanii hordoftanii insha Allahu ta'ala akka jettan isinirraa fedha qormaata dhiyaachuu ta'a insha Allah asirratti isinii walillee dhaqqabsiisaa sheer illee walii godhaa akka namuu itti dhihaatu guyyaa san insha Allah beeysa walii kennina duratti duba waan jedhe akkas malee namni agartee waan barate kana qayyabachuu hin danda'u waan baratan kana agartee qormaanni irraa nama dhiyaachuu qaba duuba warroonni agartee yahudaadhaa waan nama barsiisan bifa qormaatatiin nama dhiheessanii waan sila agartee ka aslitti islaamni qabu nurraa fudhatanii nuti dagachuu jirra duuba qormaata yoo jedhan namni ni baqataa ka akka hin baqanne insha Allahu ta'ala faayidaa keessanii faayidaa lubbuu keessaniiti insha Allah duuba waan jenne gaafa tokko umar ibn al-khattaab radiyallahu anhu rabbi sarraa haa jaalatu intala manguddittii takka arge umariin ilma khattaabi manguddittii takka argee jennaan umar gargaaruu qabaa isii tana jedhee murate gargaaruu qabaa jedhe manguddittii tana nama isii gargaaruu hin qabdu achumaa umar rabbi sarraa haa jaalatu فأراد أن يساعدها وإذا به يجد كل يوم من يسبقه إليها ويساعدها يرو شوفا عمر أغرتيني غرغارة جدي يرو غنم عمر كأيدفو سبي رمبه كنو نما أچي سيني درتو إسي غرغاري وان إسين بربادو قد في نياتا كني في وفتا أغرتي راجي جيري وامرا قد في برادي مجرى قيو عمر يودفو جارتي نياتي قوفتي أن بيتا نمتو سيدورا نافته eenyu namni kun ani jiti bal'aadha way argaa eenyu isaa beekan agartee namni kun ganama mara akkanuma fidee na gargaaraa jettee duuba dhiira namaa jechuun nama khayrii keessa wal dorgomee beekaa yaa obboleewwan dhiira jechuun ka dunyaa keessa wal dorgomee miti ka barbaacha dunyaadhaa barbaacha diinagdeedhaa keessa wal dorgomee miti ka khayrii keessa wal dorgomee wallaah meelaala seenaa sahaabdotaa kana waan silaa ziqayaan agartee barraahee nu dhiyaachuu maletu qalamaan barraahee nu dhiyaate yaa obboleewwan keenya ajaa'ib
seenaa ajaa'ibaa duuba gartee waan warri kun nu barreessan. Umar ibn al-Khattaab jaartii tana gargaaruu qaba jedhee muratee lafaa ka'e. Wayita inni dhaqu gargaarsa isiitiif isii duruu nyaachisanii obaasanii huccuu irraa jijjiiranii waan isiin feetu maraa godhanii fi biraa deeman. Duuba Umar guyyaa maraa hin dhaqaa akkanumatti arga. Guyyaa maraa hin dhaqaa akkanumatti arga. Dadhabe duuba. Dhiira akkanatti agartee kayrii carraaqatu jirtu tana beekuu qabaa jedhe Umar. Halkaniin akka hattuudha agartee bahee dallawa jala galee eege Umar. Wayita Umar eegu kunoo Abubakarsiddiiqtu mana sanii gabbaha. Maal isiniin jedhe? Wayita Umar eegu Abubakarsiddiiqtu mana sanii gabbahu jira. Allahu akbar. Eda abbaan Bakri akkanaan hulaa 8 jannata irraa yaamamne. Eda akkanaan abbaan Bakri hulaa 8 jannata irraa yaamamne hujii isaatu guddaa. Ati har'a wallaa keetuu quban qabdu yaa obboleessa kiyya. Akkoo ta'e quban qabdu jaartii abbeeraa keetii quban qabdu. Tarakkinnaa waan nyaattee bultuun qabne. Rakkataa aanaa keetituu quban qabdu kabiraa dhiisi. Isaan namuma agartee magaalaa isaan keessa jiraatan biyya isaan keessa jiraatan jiran keessatti rakkataan argamee ka isaan hin toyanne hin jiru duuba. Allahu akbar. Orma akkanaati duuba. Yeroo kana Abubakarsiddiiq Rabbi isarraa haa jaalatuuti. Ka achi keessaa gabbahu jaartii tana nyaachisee obaasee uffata irraa jijjiiree waan isiin barbaaddu mara godhee fi achi gabbahu Umar ibn al-Khattaab arge duuba. Umar argee jennaan ni boohe Rabbi isarraa haa jaalatu. Uf qabuu hin dandeenye. Uf qabuu hin dandeenye duuba Umar. Ni boohe. Umar ni boohe duuba. فبكى عمر وقال والله لا أسابقك إلى خير أبدا يا أبا بكر. أكنا جد والله ربك قد أغرتي كيري كيستي سين درقمو جدين أبدا بس takka agartee siin dorgomee si caaluun dandeenye jedhe simanna dabraa yeroo cufa harka kenne Umar duuba agartee kayrii keessatti abbaa Bakriitiin dorgomu hin dandeenye kaan dadhabe humna isaati ol ta'e duuba abbaan Bakrii humna Umarii ol ta'e duuba waan cufa keessatti agartee kaa Umar barbaade abbaa Bakrii caaluudhaaf bakkuma tokkoon bakka abbaa Bakrii caaluun dhabe duuba Umar bakkuma abbaa Bakrii caaluun dhabe duuba. Gaafa tokko Abdallah ilma Mas'uudii halkan dhaabbatee salaatu leeyli Abubakarsiddiiqii fi Umarii fi nabiin keenya halkan waliin ta'anii waa'ee diinii Rabbii mari'atanii akkaataa diinii kanatti guddisan kaa wayita addaan ka'anii isaan galuu deeman argan duuba eenyuun Abdallah ilma Mas'uudii ka masiida keessa qara'u eenyuma ka akkana qara'u kun jedhee agartee nabiin keenya itti siqee dhageeffate isaan illee waliin dhageeffatan. Achuma nabiin dhageeffatee gurbaan gizee kaan qara'ee salaatee wayita agartee salaamtaa baafate du'aayii kadhata. Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam qara'i yaa Abdallah jedhaan nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam inni dhagahummoo asumatti jarataniin biratti dubbata nabiin keenya. Kadhadhuu ni kennamta agartee kaa waan kadhatteellee ni argatta. Jedhee nabiin keenya akkanatti Abdallahii kana faarsa duuba. Achuma Umar ganama yoo lafti bariite halkaniin dhaqee Abdallahitti waan nabiin keenya jedhe kan itti himee gammachiisaa jedhe. Akkai jedheen iyyaa isaa keessa akkasi qabatee bule. Ganama subii wayitii inni ka'ee dhaqu abbaan Bakrii isa duratti dhaqee itti himee gammachiise. Abbaan Bakrii isa duratti dhaqee gammachiise. Umar sila yaa abbaa Bakrii maaluma keessa si dabruu danda'a jedheenaan. Uma tokko keessatti illee sin caalu anu jedheen duuba. Na dabruu malee atummaan kun. Duuba akkatti dhiirtii kayrii keessa wal dorgomtee harka wal kennachiifti yaa obboleewwan. Saffii awwalaa keessatti wal dorgomti. Qur'aana Rabbii barachuu keessatti wal dorgomti. Karaa Rabbii keessatti jihaaduu keessa wal dorgomti. Miskiina gargaaruu keessatti wal dorgomti. Nama Rabbi malee namni quban qabne kana gargaaruu keessatti wal dorgomti. Hospitaala deemanii dhibamaa gaafachuu keessa wal dorgomti. Guyyaa soommanuu keessatti wal dorgomti. Halkan leelii dhaabbachuu keessatti wal dorgomti. Allahu akbar. Rabbi kadhachuu keessatti wal dorgomti. Karaa kayrii keessatti akkatti wal dorgomti. Har'a ebaluu mana ijaare hintalli ebaluu mana ijaarte. Ati akkamiin mana ijaarini? Akkamitti anillee mana ijaarini? Yaanni agartee ka ijoollee teenya ta'amma lafaa dhuftuu kana callaa ta'e duuba. Dhaloonni keenya ka ammaa guddaa xiqqatti bakki wal dorgommiidhaa kana ta'e duuba.
namu magaalatti mana bitu makiinaa bitu akkay tahu waan ittiin geenne ammallee ittiin gaan akkanumatti osoo hawwan du'an malee wanni waan rabbi namaa qaddare malee abadan lafaa fuudhuu hin danda'an. Akkana duuba yaa obboleewwan keenya dhiirti gaafa sanii akkanatti karaa rabbii keessatti wal dorgomti duuba. Akkatti Abubakarsiddiiq karaa rabbii keessatti dorgommii Umar isaan seenee homa tokkoonu isa caaluu dadhabe duuba. Umar ibn al-Khattaab dorgommii Abbaa Bakriitiin seenee homa takka hin dandeenye duuba. Maal godhare harka kenne duuba. Allahu akbar. Akkana jedhan. Akkuma san duuba Abubakarsiddiiq nama waan halaalaa malee hin nyaanne waan haraamaa. Nama kokkee isaa tana bira haraamni gaddabree hin beeyne Abubakarsiddiiq. Maal isiniin jedhe? Abubakarsiddiiq nama kokkee isaa tana bira waan halaal malee wanni haraam gad hin dabarre. Gabricha tokko qaba. Gabrichi kun dalagee fi agartee carraaqee fi fuudhee akkasitti nyaata dalagee fi nyaata abbaan Bakri. Yeroo nyaatu cufaani gaafata nyaata kana eessaa fiddee eessarraa naa fidde jedhee gaafata. Halaali moo haraamii adda baafatu malee nyaatu. Guyyaa tokko osoo hin gaafatin dagatee nyaate Abubakarsiddiiq. Wayita inni nyaatee geesse gabrichi isaa nyaata kana eessaa sii fidee beeytaa jedheen duuba. Hin beeku jedheen. Osoo nan gaafatin nyaatte jedheen. Osoo sin gaafatin nyaadhe jedheen. Bar gaafa jaahiliyyummaadhaa an duraan nama raagu ture. Raagallee waan tolchuun beeku akkanuma kijibee nama nyaadha. Gaafa san nama tokkoof waa raagee namtichi sun gizee sanitti mallaqa harkaan qabu booda sii kenna naan jedhee akkasitti liqiidhaan raagee fi namticha santu har'a karatti wal agarraan mallaqa gaafa sanii siin kennine naan jedhee deeyniteetii tanarra jirtu jedhee fuudhee naa kenne jedhee saniinin nyaata kana sii bitee sii godhe jedheen duuba. Nyaata haraamii miire mallaqa haraamii miire akkamaa ta'ure abbaan Bakri nyaatee gara gaddabarse. Allahu akbar. Asumaa agartanii kaaquba afaanitti uf qaceelcha abbaan Bakri way anaaf si taate haraamni garaa kiyyan bulin jedhe quba isaa kokkeen naqee ufakkisiisee waan garaa keessa jiru guutuuf keessaa baase. Bishaan duubarraan itti dhugee akka qodaa bishaan itti naqanii akkatti lolla'anii keessaa gad naqanitti duubarraan bishaan itti dhugee bishaan sanillee agartee ufakkisiise bishaan sanillee ufakkisiise qulqulleessuudhaaf garaa isaa akka waa keessatti nafne. Eenyuma dandaata kana abbaa Bakrii malee yaa obboleewwan. Lubbuutiyya waliin baha jedhe maa akkana uf cinqita jedhanii agartee uf cinqaa inni akkasii uf cinqurra. Uf cinqii malee kaanyaanni akkasii namaan bahu. Lubbuutiyya waliin baha malee agartee kaa haraam na keessan bulu jedhe Abubakarsiddiiq. Lubbuutiyya bahee agartee kaa waliin baha malee haraam garaa kiyya keessan bulu jedhe. Duuba nama akkanaa abbaa Bakrii malee ni gartaa duuba. Umar illee akkasuma dalage seenaa isaa keessatti itti dhufna inshaa Allah. Akkasumatti ufakkisiise Umar illee gaafa ho'ii osoo hin beekin agartee nyaatee jecha nyaata isaaf halaal hin taane. Yaa obboleewwan keenya iimaana waan nama godhu agartanii isin. Kanaaf du'aayin orma sanii qeebalamti. Kanaaf gaafa sana agartee addunyaan akkasitti bareedde akkasitti tolte seenaan isaanii akkanaan mi'aawa. Zabana isaan bulchan keessatti agartee kaa subhaanallah jeeshiin muslimtootaa karaa deemetti hin cabuu ni milkaawa. Diinii akkasitti agartee bahaa seensa kana dhaqqabsiisan. Ifriiqiyaa zabana isaanii seene diiniin biyya agartee kaa Ruumii Faarisii zabana isaanii seene diiniin zabana isaanii diiniin bal'atee kaafirri kaafiraa jaalatee mushrikni marti jaalatee fuulatti deeffate duuba. Warri dur diinii jibbaa turan. Isaantu haqa dalagaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaanii gargaare duuba. Isaantu warra zulmiitii mitii rabbiin isaanii gargaare. Akkasii milkaawan duuba sahaban Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam.
Abubakri Siddiiq nama akkanaati. Sodaa rabbii qabaachuu keessatti nama akkanaati. Sodaa rabbii qabaachuu keessatti nama akkanaati. Nama akkanaati jedhan duuba. Nama duuba agartanii qabeenya isaa kanaan uffata bitee nyaatallee bitee miskiina agartee fuqaraa jiru ka Madiinaa keessa jiru keessa deemee halkan dhoysaan akkasitti agartee itti qoodaa bulu jedhan Abubakri Siddiiq. Akkatti qoodaa bulaa qabeenya isaa kana akka sadaqa ta'edhaan rabbi isarraa haa jaalatu. Akkana jedhan duuba. Gaafa nabiin keenna du'e Umari yaamee Abubakri Siddiiq waan jedheen intaliq binaa ilaa ummu Aymana nuun deemimee ummu Ayman bira dhaynaa jedheen. Sunnaa nabii keennallee akkaan jabeessa jedhan Abubakri Siddiiq. Sunnaa nabii keennaa akkaan jabeessa jedhan duuba. Karaa nabii keennaa akkaan irra gad dhaabbata irraa mikmik hin jedhu duuba. Ummu Ayman bira nu yaasi jedheen. Nabiin keenna gaafa jiru isii tana ziyaaraa. Ziyaaraa nabii keennaa sanin kun nunullee dhaynee ziyaaraa nu yaasi jedheen duuba. Bakka dur nabiin dhaquu qabna jedhe duuba. Kati jala deeman sunnaa nabii keennaa sahaban nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها كما نبي كان يسي زيارتي سي زياران ياسي جراني والغورتني ديمني دكمن ام ايمن ويتدكني انسان اچغان انسان اگران نبي كان يادته بويچتي قديفت ام ايمن اچي وان جراني ما بوتا جرانين نبي كان ربي سبحانه وتعالى وان اچي كيستي ان كرفيس ربي كرفيسفتو irra caalaaf jecha atiin kun hin beeyne maa boottaa jedhaniin duuba atiin beeytu tana maa boottaa jedhaniin duuba gaariidha addunyaa gubbachi hin qate aakiratti agartee kaaqananii san keessa jiraachuutu isaaf gaariidha san turre isaaf caalaan beeytu yaa ummu Ayman maa boottaa jedhaniin duuba waan jetteen isiillee waan ajaa'ibaa deebifte ansan wallaalli nan boochifnee jetteen wanni na boochise waa hiisamiittu nurraa citeetteen duuba beeysisa samirraa agartee gara addunyaatti gannuu dhufu gaafa nabiin keenna jiru quraana achirraa gabbuu hadiisa agartee nabiin keenna nuu odeessu kanatu nurraa hafe kanan nurraa cite kanan na boochise isaan lachinuu itti duudanii waliin booyutti seenan duuba dubbiin isiin jette dhugaa isaan lachinuu gargaaranii booyutti seenan duuba yaadatanii dubbiin dhugaa duuba warra akkanaati jedhan nama sunnaa nabii keenna akkanatti hordofu Abubakri Siddiiq yoo jedhan duuba Abubakri Siddiiq waytima duuba zamana isaa keessatti duula riddaadhaa jedhanii akkuma asiin duratti isinii haasa'e duula Yamaamaa fa'a keessatti seenaa bal'ifnee irraa dubbannee jirra haga tokko ummata arabaa ka agartee ka diinii keessaa dacha'an kana diinitti deebise waraana bakka 11tti qoodee biyyoota arabaa keessa ergee hoggantootiin jeeshaata bakka adda addaa ergamte martuu milkoo dhiiroo warri bilbiltanii bilbilli insha Allahu ta'ala booda haa ta'u hin bilbilina insha Allahu ta'ala duuba Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu waytima duula riddaadhaa san agartanii duula warra diinii keessaa baheettiniin jedhe diinitti deebise warra diin keessaa bahe gama diinitti deebise Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu waytima warra diinii keessaa bahe gama diinii deebise waraana bakka 11 qoodee bakka adda addaa ergee waraanni martuu milkaawe biyyi islaamummaatti deebite biyya arabaa keessaa bahee biyyoota adda addaa akka ruumii duula yamruukii faa isinii dubbadhe duullotii adda addaa agartanii faaris bakka mara ergee ummanni muslimtoota biyyoota hedduu qabatanii
islaamummaan babal'attee akka malee heddummaate Abubakri Siddiiq dhibame duuba. Abubakri Siddiiq hin dhibame duuba radiyallahu anhu. Waytii dhibame dhibeen kun ka irraa deebi'uu hin dandeenye jechaa ni beeke Abubakri Siddiiq. Dhibeen kun ka ani irraa deebi'uu hin dandeenye ka addunyaarraa nagalchuu deemuu jedhe duuba. Ka addunyaarraa nagalchuu deemuu jedhe. Allahu akbar. Osoo ani hin du'in agartee kaa nama muslimtoota kana qabee bakkaan gahu ka dukkana shirkii fi kufriidhaa keessaa baasee harka isaanii qabee jannata rabbii rahmata rabbii isaan seensisu nama akkanaa kana filuu qabaa jedhe Abubakri Siddiiq. Akkana jedhe. Yeroo kana dubbii kana murteeffatee saabaa kanarratti marii geggeesse Abubakri Siddiiq. Sababni dhibamuu Abbaa Bakrii immoo akka Aishaan nu himtetti ganamuma tokko agartee bishaan qabbanaawaa dhiqatee achirraa laydamee qabamee rabbiin musababaa itti godhe duuba. Nama filee duuba agartanii kaawwarroota adda addaa ka akka Usmaan binu Affaan ka akka Abdurrahmaan faa namoota hedduu yaamee gaafachuutti seene duuba. Namoonni hedduun agartee ka Umaritti dubbii kana akeekan Umar akka inni filu barbaadan. Umar irratti dubbii walii galanii innillee Umarii kana isuma irra kaa'uu barbaada. Amrii Umarii kana keessatti nama maraa yaamee gaafate. Umarii kana yoo irra kaaheetiniin biraa du'e akkam jettanii jedhee gaafate duuba. Hedduun sahaabaadhaa Umarii kana ni faarsan. Umar nama gaariidha jedhan duuba. Nama keessi isaa agartee gubbaa isaa caaluu jedhaniin duuba. Maal nu gaafatta jedhanii waan Umarii jedhaniin namni hedduun irratti walii gale Umariin akka Umar bakka bu'aa ta'u. Umar immoo fedhu waan kana. Waytima duuba agartee kaa dubbii kanarratti walii galan. Umar filu irratti walii galanii Umariin osoo jiru Abubakri Siddiiq Umariin isinirra file jedhee dubbii biyya beeksise. Namni tokko ka'ee dhufe sahaabaa keessaa Abubakri Siddiiq ciisu irratti. Waan jedhee yaa Abubakri Siddiiq yoo rabbiin guyyaa borii si gaafate ummata mu'mintoota irratti maaliif Umariin filte siin jedhee maal deebifta jedheen. Umariin akka inni jajjabaatu ni beeyta. Akka inni dallanu ni beeyta. Akka inni aaru ni beeyta. Akka yoo itti lafaa ka'e irraan deebine ni beeyta. Onnettillee jajjabaa qaamattillee jajjabaa. Nama akkanaa filtee ummata muslimaatirra maal dhiifta jedheen. Yoo rabbiin guyyaa qiyaamaa si gaafate maal deebifta jedheen. Abubakri Siddiiq ciisu jira yeroo kanaan keessatti. Ajlisuunii jedhe Abubakri Siddiiq. Na teessisaa jedhe onna qabaa ol qabanii teessisan. Waan jedhe falammaa ajlasuuhu qaala abillaahi rabbii kanaan agartee kaana sodaachisiiftanii. Rabbiin na sodaachiftanii rabbitti maal himtanaan jettanii. Aquulu li rabbii Allaahumma inni istakhlaftu alaa ahlika khayra ahlika. Akkana jedhee rabbii kiyyaa deebisaa jedhe. Yaa rabbi ani irra caalaa agartee ka orma keetii filee agartee orma keetirratti. Akkana jedhee rabbii kiyyaa deebisaa jedhe Abubakri Siddiiq. Yeroo Umar maa filte ummata irratti rabbiin naan jedhe. Yaa rabbi irra caalaa orma keetii agartee ka orma keetirratti filee yaa. Umar irra caalaa namaati yaa obboleewwan eega Abbaa Bakriiti. Akka ganaa seenaa isaallee itti dabarree barachuu teennutti. Abubakri Siddiiq warra akkay jedheen jecha akkasii nama gaafate deebisaa akkasii kenneef duuba.
eegana Usmaanin agartee ka Usmaan barreessaa isaati barreessi jedheen Usmaanin ani kunoo bakka bu'aa muslimtoota isin irratti godhee jira Umarii ilma Khaxaabii jedhiiti barreessi jedheen Usmaan osoma barreessu jiru jecha Abubakarsiddiiq kunoo kuni waan Abubakarsiddiiq jedhe dura yeroo addunyaarraa galuu keessatti akira yeroo addunyaarraa galuu keessatti dura yeroo seensa akiraa keessatti waan Abubakarsiddiiq jedhe jedhiiti barreessi waytii jedhuun ani kunoo Umariin isin irratti agartee ka bakka bu'aa muslimtoota godhe osoo jechuuf deemu Abubakarsiddiiq gaggabe osoo dubbii tan achi hin fixin gaggabee jennaan duuba Usmaan yaada abbaa Bakrii ni beekaa barreessee Umari jedhee itti guute Umari jedhee itti guute osoo Abubakri Umar jedhee maqaa Umarii kanan kaasin mariin durattuu deemaa ture haala isaa argaa jira Umar jedhee itti guute Abubakri ni gaggabe du'a keessa jira ka yeroo kana eegasanii agartee ka gaggabsuu san bayfatee jennaan waan jedheen mee waan barreessite naa dubbisi jennaan Usmaan dubbiseef bakka Umar jedhu san irra dhufe duuba abbaan Bakrii agartee ka yaada isaa Usmaan beeku itti gammade osoo an achiin dabre silaa shakkiteemi jedheen Usmaanin so akkuma gaggabe saniin dabre silaa shakkiteemiti jedheen duuba dubbii kanarra akkasitti duuba Abubakarsiddiiq Umari jedhee ummatallee walitti yaamee akkasitti gubbarra dubbatee haala saniin agartee gaafa abbaan Bakrii du'e Umar ibn al-Khattaab radiyallahu anhu bakka bu'aa ummata muslimtootaati akka isin martuu beeytanitti du'a abbaa Bakrii immootu ganaa irraa dubbachuu teenna insha Allahu ta'ala yoo rabbiin alamaa fedhe dhibamee jennaan Abubakarsiddiiq irratti ol seenanii warroonni gaafii isaatiif dhufan isa gaafatan yaa abbaa Bakrii doktorri silaalee jiraa jedhanii gaafatan eena laale jedhe maasiin jedhe jedhanii gaafatan maasiin jedhe inni fa'aalun limaa yuriid akkana naan jedheya ani waan fedhe dalagaadha naan jedhe doktorri kiyya yoo fedhe si ajjeesaa yoo fedhe si jireessaa akkana naan jedhe doktorri kiyya jedhe duuba Abubakarsiddiiq eenyu himatu jira dhiiroo doktorri akkana isaan jedhu kun eenyu nama rabbi galchee fi galti duuba rabbii aalamaati subhaanahu wa ta'aalaa ka Abubakarsiddiiq himatu jiru doktorri kiyya rabbii aalamaati jechuu isaati duuba yoo fedhe na ajjeesaa yoo fedhe na jireessaa akkatti duuba Abubakarsiddiiq rabbi isarraa haa jaalatuuti yeroo gabaabduu kana keessatti yeroo bulchiinsa isaa yeroo gabaabaa kana keessatti galmee hin irraanfatamne barreessee addunyaarraa gale duuba insha Allahu ta'aalaa yoo rabbiin fedhe darsiin isaa amma tokkuman nu hafa yeroo biraa yeroo itti aanu keessatti insha Allahu ta'aalaa darsii isaa ka du'aa akkaataa inni itti du'ee fi akkaataa inni itti awwaalamee fi akkaataa gaafa du'e dhaamsa inni agartee maatii isaatii dabarsee du'e kana irraa haasofna aga qabrii isaatiin bahutti duuba wannan isinit dhaammadhu asirratti insha Allahu ta'aalaa seenaa abbaa Bakrii qormaata dhiyeessuu deema insha Allahu ta'aalaa tokkocha callan nu hafe isiniin jedhe seenaan Abubakarsiddiiq qormaata dhiyeessuu deema imtihaana dhiyeessuu deema yoo rabbiin alamaa fedhe insha Allah nizaama tolchinee tartiiba goonee telefoona isinii banee karaa iimootii fi karaa adda addaatiin insha Allah guyyaa san sagaleedhaan deebiftanii namuu darsii agartee asiin duratti dabarsine diskas godhaa keessa deebi'aatii lallaala viidiyoodhaan asiin duratti dabarsine darsii tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jennee akkasitti deemnee jirra akkasitti waan san keessa babbahaa laala duuba qormaata dhiheessuu deema insha Allahu ta'ala warra kaa tokkoffaa bahu rabbiin isin haa godhu qormaanni kunillee faayidaa keessanii fi qayyabachuu irratti isin gargaara namni agartee
ijtihaada godhee yaalii godhee yoo dhabe gaafiin sun yoo himameef boodan irraanfatu. Namni qormaata gizee agartee keessa gufatee kufe ni irraanfata gaafa gaafiin sun himameef abadan hin irraanfatu. Akkuma nama qur'aana qara'u yoo qur'aana inni wallaale bakka san irratti shaytichi isa dhahe umrii isaatti hin dagatu. Qormaanni akkasi duuba mataa keessatti waa si hambisa. Qormaata nama jibba malee baroomsi namaa galuudhaaf agartee baroomsa qormaata qabuun namaa gala. Kanaaf agartee garee illee ni qabna. Garee waatisaappiidhaa kan irratti agartee darsiin deemu jirtu. Warri hedduun keessa jirtanii warri keessa hin jirre namni haaroon yoo jiraattan karaa waatisaappiitiin agartee na qunnamuu ni dandeettanii keessa isin galcha. Darsiin achirratti baratamuu jira. Seenan sahaabdota fagaatee jira achirratti. Kanaafuu inshaallahu ta'aalaa achirratti akkuma isin beeytan gareelee agartee adda addaa irratti barumsa agartee fudhatu jirtanii bifti ittiin agartee baratan sagalee dhageeffataa qormaata qopheessaa obboleewwan keenya rabbi irraa haa jaalatu. Sagalee agartee achirra isinii ergaa qormaata agartee afaan oromootiin barreessaa guyyarraa agartee qormaata fuudhan. Wanni sun baay'ee nama gargaara. Sammuu keessatti nama hafa agartee wanni qormaataa kun jechuudha. Yookaan har'uma dhageettanii achi booda irraanfattan ta'uu hin qabu. Akkasii qormaata achirra dhiheessuu deemaa inshaallahu ta'aalaa Seenaa Abuubakrii itti hirmaadhaa isiniin jedha. Maashaallah warri gariin keessa jirtanii qormaata dhiheessuu deemna Seenaa Abuubakrii irratti dhageeffadha isinitti himeetu maali? Isinii galee linkii asirratti ergaa fi inshaallah warri kuwwan garee adda addaa keessa baratamuu jira. Garee hedduu keessa baratamuu jira. Garee qissaa nabiyyoota ka jedhu san irratti agartee darsiin hedduu deemee jira. Garee qissaa nabiyyoota ka jedhu san irratti baay'ee deemuu jira. Darsiin fagaatee jira. Sahaabaa hedduu barannee jirra. Haa ta'uuti immoo bakkuma dhaqqabdan irraa itti fufa akkasumatti deema duuba. Kanaafin isiniin jedhee qormaanni bareedaadha inshaallah. Qormaanni bareedaadha. Seenaa Abuubakrii qormaata fudhannee achi booda agartanii seenaa Umariitti dabarraa. Yoo guyyaa nuu kennaa jettan guyyaa haga tokko isinii kennuu dandeenya inshaallahu ta'ala. Fakkeenyaaf inshaallah yoo rabbiin nu laafisee borokka barannu taate seenaa Abuubakrii ni finna. Waan asiin dura agartee yoo guyyaa lamallee jettan guyyaa sadii illee yoo jettan haga isin viidiyoo dura dabre agartee ka irra deddeebitanii lallaallattanii guyyaa isinii kennuu danda'a. Asirra yaada kennachuu ni dandeettan barruudhaan. Mee namni agartanii guyyaa sadi nuu kennaa jettan tokko tokko naa barreessa. Guyyaa sadi haga diskas gootanii haga keessa deebi'attanii agartee keessa deebii haga laallattanii guyyaa sadii warri jettan tokko tokko. Warri immootu guyyaa lama nuu kennaa jettan lama lama barreessa. Harka namaa laalla inshaallahu ta'ala. Warri guyyaa sadi nuu kennaa jettan tokko tokko barreessitan. Warri guyyaa lama nuu kennaa jettan lama lama barreessitan. Daddafaa ol darba. Qormaata seenaa Abuubakriitiif isinii dhiyaatu. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu warra maseentan. Fatanaa isinii dhiyeessuu deema inshaallah. Warri na dhaga'utti jirtaniimi warri qormaata seenaa Abuubakrii kan haga keessa deebii nuti lallaallannu guyyaa sadi nuu kennaa warri jettan tokko tokko barreessaa isiniin jedhe. Warri immootu guyyaa lama nuu kennaa jettan lama lama barreessaa. Lama lama. Moo qormaatuma kanaan feetan. Qormaata seenaa Abuubakarsiddiiq. Warri tokko tokko barreessitan. Ayyee haga ammaa kaa barruun nama tokko barreessu an tokko macallan na mul'ate. Ayyee maashaallah barreessu jirtanii. Lama lama tokko lama. Ayyee lama lama. Please warri bilbiltan as gubbatti hin bilbilinaa dhiifama waliin. Bilbilaan nu cinqu jirtan baay'ee nu cinqu jirtanii asirratti hin bilbilinaa. Karaa feesbuukiitiin hin bilbilinaa karaa maraanuu hin bilbilinaa. Amma darsii gubbaa jirra. Bilbila amma nurraa dhaabaa inshaallahu ta'ala.
guyyaa qormaataa immoo bilbila isinii banna inshaallah. Guyyaa qormaataa bilbila isinii banna. Akkas irratti ooftanii irra guddaa ani yoo arge yoo dogongoruu dhabe malee warra lama lamaattu irra hedduudha. Warra tokko tokkootirra warra lama lamaattu irra hedduu. Isinii galee warra lama lamaattu irra hedduudha. Sa'aatiin inshaallah sa'aatii akka Afrikaatitti asrii booda goona, asrii booda. بعد الأسر مباشرة إن شاء الله وياسا بعد الأسر مباشرة. أيه درسي وكستاته إن شاء الله ورلمات ترهد دولا. يا رب نوفد سينا أبو بكر الصديق يو برو كبر النوتات نفنا إن شاء الله. درسي توكو جلا نوافه كتا كرنفا سنجلا نوافه وايد وعيسات الرا أغرته وان توكو أغرتني الرادوبنا إن شاء الله تعالى. سنجلن نوافه كرا واتساب تينا بريسا واتساب كي يرنا بريسا أما سر ركبتشون ركبوا واتساب برات نكون نما ورجاري أغرتني هيك السنة بيوتا كيس سينو بربادن كيس سين إن شاء الله. أكسيتي دوبا ويال لما كن درسي كان فين إبو ديتشو. هلو درسي أبا بكري ويا بوريني فينا إيجا درسي أبا بكري فين إبودا جتشوكم إيجا درسي أبا بكري فين إبودا إن شاء الله ويا لما تبودا ويا لما إسني كنا يو بركة فين نتاته إفتاني في إفتان كان إسني كنا أشر بودا قرماتا قونا يجو أجا سنتي موتو وليادا تشيسا بوليوان كيسان كبا كبرالي namu akka itti hirmaatu jechaadha. Namni gariin kaaqamma sa'a kana hin jirre sa'a biraa gad dhufa akkasitti itti hirmaadha inshaallah. Nama dhibba argatu rabbi isinaa godhu. Du'aayi isinii goona inshaallah. Du'aayi isinii goona nama dhibba argatu rabbi isinii haa godhu inshaallah. Qormaata na dhiyeessaa deebisaa irratti inshaallahu ta'ala itti hirmaatanii rabbi khayriin haa godhu. أيه كسيتي جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أجا درسي كان ربي ولندي بسوتنا جهنم ترى سنين جنا. مع السلامة إلى اللقاء.